Dhaloonni hirbuun nyaatu imaana sababallaa yoo turis galmaan keenya kaayyoo gootota garraa qabdoon deemu namni wayyaa daare namni qalbii daare rafeen beeku namna lagaa nyaare sabna lagaa nyaare qabdoon deemu namni wayyaa daare namni qalbii daare rafeen beeku namna lagaa nyaare sabna lagaa nyaare itti tatammalee galli garbaare Cirrata malis barri darbaar Allaattu lagarraa karoon diraasu haroo jilban keenyeef daakun dhammaas Jidii fi abiddaan mananii jaarru lootuun sanyii bofaa ta'uu sinaallu jallisuu burqaa kan hundaraasu gadaa deebisa isa kan baasu Kootii daalee yaabee gaaleen dhufa hormin deessuun seessuu dhaabeetumaa Kootii daalee yaabee gaaleen dhufa hormin deessuun seessuu Daalee yaabee gaaleen dhufa hormin deessuun seessuu dhaabeetumaa. Daalee yaabee gaaleen dhufa hormin deessuun seessuu dhaabeetumaa. Oh akkuma nooyyee maaf dhugaa dabsina safuu cabsina mana utubaa malee arrabaan orjina dhugaa balfina. Fardi gaafa ganuu laala abbaa soore kooraaf dirree jibbee taallayyaatti gore dhugaa goore kootii daalee yaabee gaaleen dhufa hormin deessuun seessuu dhaabeetumaa. Kootii daalee yaabee gaaleen dhufa hormin deessuun seessuu dhaabeetumaa. Kootii daalee yaabee gaaleen dhufa hormin deessuun seessuu dhaabeetumaa. Hidhadhiigee jirma boo'ee dhulaan dhulli horii foo'ee waliin diignu walii jaarraa da'uu geessee ulfii jaarraa. Wacaan hin jiguu manni gadaanu tubee dhugaan hin dabuu abbaa bokkuu tutume. Wacaan hin jiguu sirni gadaa jaranaa callisuu burqaa fila gadaatu falaa. Sirna gadaatu falaa. Ila gadaatu falaa. Sirna gadaatu falaa. Ila gadaatu falaa. Dhaloonni hirbuun nyaatu imaana sababallaa yoo turis galmaan keenya kaayyoo gootota garraa qabdoon deemu namni wayyaa daare namni qalbii daare rafeen beeku namna lagaa nyaare sabna lagaa nyaare qabdoon deemu namni wayyaa daare namni qalbii daare rafeen beeku namna lagaa nyaare sabna lagaa nyaare. Amaan gurguddateef hundi arbaare harkisaan baay'ateef dijjitaadha yoolollo lafarraa taphatti yaatu osoqqeen abdatiif bidiruun taatu. Amaan gurguddateef hundi arbaare harkisaan baay'ateef dijjitaadha yoolollo lafarraa taphatti yaatu osoqqeen abdatiif bidiruun taatu. Kootii daalee yaabee gaaleen dhufa hormin deessuun seessuu dhaabeetumaa. Kootii daalee yaabee gaaleen dhufa. Kootii daalee yaabee gaaleen dhufa hormin deessuun seessuu dhaabeetumaa. Kootii daalee yaabee gaaleen dhufa hormin deessuun seessuu dhaabeetumaa. Kan qonnaaf abdannee boorratti kufee maasaatti kufee babatteef loloosoo gindis cabsee dhufe. Cabseetu dhufe waadaa dagatanii gatantaruun salphina lakkii salphina soobaaf dibbeeree bileet dhugaa maaliif balfina sanuu barana. Kootii daalee yaabee gaaleen dhufa hormin deessuun seessuu dhaabeetumaa. Kootii daalee yaabee gaaleen dhufa hormin deessuun seessuu dhaabeetumaa. Kootii daalee yaabee
gaaleen dhufa ormin deessuun seessuun dhaabeetumaa. Hidda dhiigee jirma boo'ee dhulaan dhulli horii foo'ee waliin diignu walii jaarraa da'uu geessee ulfii jaarraa. Wacaan injiguu manni gadaanu tubee dhugaan indabuu abbaa bokkuu tutume. Wacaan injiguu sirni gadaa jaranaa calliisuu burqaa fila gadaatu falaa. Sirna gadaatu falaa. Ila gadaatu falaa. Sirna gadaatu falaa. Ila gadaatu falaa. Hayyee galatoomaa ammas oduu qabannee dhiyaannee jirra. Amma oduu isin dhageessisnaa oduu wajjiniin ani Tafarii Nuguseeti. Egaa kuni simbirtuu miidiyaadha. Simbirtuu miidiyaan galgala sa'a kanatti akka biyya keenyatti immoo ganama oduu isin dhageessisa. Egaa har'as oduu gurguddaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan abdii qabna. Otoo gara oduu keenyatti hin galin dura beeksisa qabna. Beeksisni keenyas akkuma yeroo hundumaayyuu kan ispoonsara nu godhu African Light Book and Coffee Shopidha. African Light Book and Coffee Shopin kitaaba qaba. Kitaaba isinii dhiyeesseera. Kitaaba kana yeroo kitaaba gosa adda addaa argachuu dandeessu. Kitaaba yoo barbaadan kitaaba barumsaa yoo barbaadan kitaaba tokkon isinitti argisiisa. If you manage a team, you have to try Monday.com. Monday.com is a platform to track Oromiyaan lafuma Oromummaan nafuma yaaduma qawweetumu dhumi jaani dhumu. Barra waan qabu waliin qabaa waan dhabu waliin dhabaa kana yaantu. Hayyee dhiifamaa waan isin jalaa turree fi egaa beeksisa keenya kitaabota haaraa dhugaanitu jira. Kitaabni kuni siyaasa Oromoo jedha. Keessattuyyuu waa'ee qabsoo Oromoo qabsoo qeerroo 2016 fi 2017ti. Kitaabni kuni kunoo isa kana. Kitaabni kuni Nasiruudhaan barreeffame. Nasiruu Haasan Neezerlaandii jira. PhD hojjechaa jira. Hiriyyaa keenya yeroo baay'ee raabaadorii OMN irrattis hin dhiyaata. Kitaaba kana gurguraa jirra. Kitaaba kana bitadhaa namoonni barbaadanii. Kitaabni kuni gatiin isaa $30. Kanaaf kitaaba kana otoo bitattanii nutti tola. Kitaaba kana nu biraa argachuu dandeessu. Akkasumas kitaabni kuni jira. Kitaaba afaan Oromooti. Kitaaba haaraa nu ga'eedha. Kitaabni kunis
Jala Barii Simbiraa jedha. Kanaaf kitaaba kanas ajajachuu dandeessu. Gatiin isaa $20. Kitaabni kunis kitaaba kanas ajajachuudha. Kitaabni kun nu ga'ee jira. Akkasumas kitaaba baay'ee jaalatamu kitaaba of jijjiiruu yoo barbaadan keessattuu ijoolleen teenagers akkasumas namoonni gurguddaan baay'ee aadaa dubbisuu hin qabne kitaaba kana otoo dubbistanii baay'ee nutti tola. Kitaabni kun baay'ee kan isin jijjiirudha. Barataan koo cimaan tokko yoomiyyuu barataan isa dinqisiifadhu tokko kitaaba qulqulluu ta'anii kitaaba gaariin dubbise kanaa naan jedhe ani rikamandi godhee fi kitaaba kanaa The 7 Habits of Highly Effective People kan jedhu isa guddaadha. Teens isumatu ijoolleedha akka ta'utti akkasitti dhiyaate kuni namoota aadaa dubbisuu gaarii hin qabne yookiin sirritti waan gadi fageenya hin dubbisne isaan kana akkasitti kunoo dhiyaate. Kanaafiyyuu kitaaba akkasii kana dubbisuun dhuguma baay'ee isin gargaara jireenya keessan irratti jijjiirama isinii fida. Kanaafi kitaabota kana ajajadhaa akkasumas buna ajajadhaa. Kunooti bunni jira buna Gujii buna Jimmaa kuni buna akaamaadha giraama 300 kanaafi buna akkasii kana ajajachuu dandeessu isinii ergina. Karaa poostatiin isinii ergina. Kanaaf bakka jirtanitti mana keessanitti isinii dhufa. Kitaabnis mana keessanitti isinii dhufa. Kitaabni akkasii kuni kitaabota hundumaayyuu kan isin ajajattan mana keessanitti isinii ergina. Karaa poostatiin bakki isin irraa ajajattanii kunoo asirratti isinii barreessa www.africanlightbookandcoffeeshop.com kanarraa argachuu dandeessu. Okay. Kanaaf kunooti websaayitii kanarraa argachuu dandeessu. Kanaafi waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa. Egaa gara oduu keenyatti galla. Oduun keenya har'aa oduu sadaasaa 15/2020ti. Oduu keenya jalqabaa waraanni Tigraay fi Abiyyi akkuma itti fufetti jira jedha. Egaa waraanni kuni maalirra akka jiru ammas isinitti himna. Waan har'a argannes isinitti himna. Lammaffaa oduun keenya Bahar Daariif Gondar Asmaraan misaayilii rukutamanii jiru. Deebii maaltu jira maaltu jedhamee jira kan jedhu kanas isinitti himna. Inni sadaffaa oduun keenya sadaffaan Suudaaniin loltoota 6,000 ol gara daangaatti ergitee jirti jedha. Waa'ee kanaas isinitti himna. Inni arfaffaan gaafiin araaraa ammas akkuma itti fufetti jira. Namni abdiin kutanne. Egaa kana isinitti himna. Inni jalqabaa waraanni Tigraay fi Abiyyi jidduutti gaggeeffamaa jiru ammas itti fufee jira. Waraanni kuni har'aa baay'inaan gara dhihaatti hin gaggeeffamne. Haa ta'u malee warri Tigraay Dr. Dabratsiyoonis akkasumas Geetaachoo Raddaa televezyiinii Tigraay irratti bahuudhaanii waraanni kuni iddoo hundumattiyyuu gaggeeffamaa jira. Karaa dhiyaatiinis gaggeeffamaa jira. Karaa kaabatiin Shaabiyaanii loltuu kutaa 16 nurratti bobbaaseera. Kanaafiyyuu waraana keessa jirra jedhee jira. Gama biraatiin oduun hin mirkanaa'in tokko akka nutti himutti gara raayyaatiinis waraanni hamma tokko gaggeeffamaa jira jedhamee jira. Haa ta'u malee karaan suni hunduma caala kennataa miti. Keessattuyyuu loltuu Abiyyii fi yookiin loltuu raayyaa ittisa biyyaa jedhamuu fi mijataa miti karaan suni. Hurufa waan ta'eef lafa diriiraa waan ta'eef lafa diriiraan suni warra achirratti lolusanii fi baay'ee ulfaataa gara Tigraayin garuu Allamaaxa akkuma darbameen Allamaaxaniyyuu gaaratti hirkattee jirti gaararra jirti gaara sanirra ba'anii achirraa meeshaa gurguddaadhaan rukutuu ni danda'u. Kanaaf karaan suni namni baay'een yoo waraanni kun hin gaggeeffama ta'e waraanni namni baay'een iddoo sanitti dhuma jedhameeti kan yaadamu. Kanaaf waraana baay'ee salphaa hin ta'u. Gama biraatiin egaa gara Humaraatiin gara Humaraadhaa gara
shiree geessuu jidduu kanatti wal waraansiin jira jedhamee jira. Iddoo tokko tokkotti yeroo tokko tokko seenanii humni raayyaa ittisa biyyaatii fi humni Amaaraa kun seenanii rukutuu deebi'anii warri Tigraay sin rukutuu ofirraa deebisuu guyyaa tokko lafa tokko qabatu guyyaa biraa immoo isaan sun deebisanii qabatu. Kanaafiyyuu hanga ammaa waan iddoo kanatti mo'adhee mo'atame kan jedhamu hin jiru jedhama. Mo'adhee mo'atameen kuni hin dhagamma wanti ifatti bahee dubbatame hin jiru jedhama. Haa ta'u malee injifannoo gurguddaan Tigraay argattee jirti. Injifannoo gurguddaan Tigraay argattee intarneetii mataa ofii fayyadamuu jalqabanii jiru. Duraanii intarneetiin isaanii suni akka cufamuu fi walumaa galatti addunyaadhaan akka gargar bahanii godhamee ture. Keessattuyyuu karaa sanaanii teeleenii isaaniif kan kennaa ture gargaarsa yookiin waan televezyiinii waan intarneetii bilbilaa kana hundumaayyuu akka karaa teelee biyyattiitirraa argachaa turani isa sana hundumaayyuu irraa cufanii jennaan amma ofii isaaniitii sirreessanii ofii isaaniitii hundeeffatanii amma waan sanaa jalqabatanii jiru. Kanaafi isa kana akka injifannoo guddaatti ilaalanii jiru. Lammaffaa karaa ibsaatiinis of danda'anii jiru jedhama. Karaa ibsaatiinis ibsaa mataa ofii takazeerraa kan dhufu hojjetatanii jiru. Sanarraan deebi'ee immoo ibsaa sanaa keessattuyyuu hidha sanaa fi naannoo hidhaa sana bakka ibsaan itti kuufame achirraa gara garaatti faca'u kana jalaa rukutanii jiru jedhama. Isas deebisanii sirreeffatanii yeroo dhiyoo keessatti ibsaa argachuu akka danda'anidha. Amma abdiin isaan qabanii boba'aa jalaa rukunneerra kan jedhudha. Garuu boba'aan iddoo tokko hin jiru. Iddoo baay'eetti rabsatanii jiru. Lafa jalas karaa Suudaaniitiin galfachuu hin danda'u. Kanaaf innis waan deemsisuu miti jedhama. Kanaan egaa amma televezyiiniin isaanii jalqabeera, hojii jalqabeera. Akkasumas saatalaayitii irra jira karaa televezyiiniitiin karaa wal qunnamtii biyya alaatii qabaniin bilbila hunduma isaa waan deebisatanii fi olaantummaa gama sanaan argachaa jiru fakkaata. Gara biraatiin egaa oduu keenya lammaffaatti deemna. Oduu keenya lammaffaatiin kaleessa akkuma isinitti himne misaayiliidhaanii Bahardaar, Gondarii fi har'ammoo Asmaraan reebamanii jiru. Haala kanaan egaa kaleessa misaayiliidhaan Bahardaar yeroo rukutamu Bahardaar iddoo Makood jedhamu bakka loltuun ittisa biyyaa meeshaa waraanaa itti tuulatu yookiin itti kuusatu rukutamee jira. Haala kanaan egaa inni rukutamuun suni dhokaan yookiin rasaasni garaagaraa fi meeshaan garaagaraa achi keessa jiru suni hedduu akka dhuka'ee fi hedduu akka barbadaa'edha kan himamu. Haa ta'u malee buufata xiyyaaraa Bahardaar baay'ee hin miidhamne jedhaniiru. Miidhaan irra ga'ee jira garuu baay'ee hin miidhamne hanga miidhamu yookiin aga tajaajila dhaabutti waan geessisu miti jedhu. Gara biraatiin garuu Gondarii buufanni xiyyaaraa Gondar guutumaan guututti tajaajilaan ala ta'ee jira jedhu. Bahardaarittis namoonni muraasni du'aniiru. Gondaritti garuu nama baay'eetu du'ee jedhanii jiru. Wanti hospitaala argamu akka ibsutti achitti wanti argamu wanti hospitaala ragaan argame loltuu baay'een akka ajjeefamanii fi akka madaa'anidha. Haa ta'u malee uummata nagaa irratti rakkoon akka hin ga'inidha. Iddoo lamaan iyyuu kan arganne akkuma suuraa argine Bahardaar keessatti gamoonis jijjigee jira. Gamoon garaagaraa jijjigee jira. Waan baay'een egaa badee jira. Waa'ee Asmaraas gaafa laallee jennu Asmaraani har'a buufanni xiyyaaraa rukutamee jira. Miidhaan hagamii akka ga'ee wanti ifa ta'e hin jiru. Akkasumas gamoonni odeeffannoo ministeera odeeffannoo Eritiriyaa rukutamee jira jedhama. Oduu biraatiin oduu hin mirkanaa'in garuu iddoo jeneraalonni Eritiriyaa jiraatanis
rukutame kan jedhu oduun hin mirkanaa'in tokko jira. Haala kanaan egaa Eritiriyaan waan nama ajaa'ibu baastee jirti yookiin dubbatteerti. Eritiriyaan akka jettutti waraana kanaa Tigraay kan raawwatte beekatii fi Tigraay waan kana kan goote nuti akka keessa galluu fi waan kana keessa nu harkisanii aariidhaanii haaloodhaaf jennee rukutamne jennee akka keessa galluuf barbaadaniiti nuti immoo keessa hin gallu kabaja ummata biyyattiitii fi kabaja Itoophiyaatii fi kabaja ummata Itoophiyaatii fi jecha amma waraana kana keessa hin gallu jedhanii ibsa baasanii jiru. Kana jechuun maal akka ta'e hin beekamu. Kan rukute Itoophiyaa miti, ummata Itoophiyaas miti. Kan rukuteen ummata Itoophiyaati dhugaadha. Tigraayis ummata Itoophiyaati. Garuu wanti kun kan ta'e waatiin yookiin abbuttiidhaani. Lammaffaa wanti isaan kana gochuu barbaadanii fi yookiin akka odeeffannoo qabnutti akka nutti fakkaatuttis warri abbuttis warri Tigraay kan misaayiliidhaan Asmaraa rukutuu barbaadanii fi Asmaraan lafa jala Abiyyi wajjiniin hojjechaa jirti. Lafa jala waraana bananii jiru. Akkuma jedhaniyyuu tarii kutaan 16 iyyuu waraanarra jira ta'a. Iddoo garagaraattis loltuun Eritiriyaa meeshaa waraanaa gurguddaadhaan rukutaa jira. Kanaafiyyuu kana ifatti miti kan isaan jechaa jiran amma mootummaa Tigraay jalaa baqatanii kan dhufanii humna raayyaa ittisa biyyaatu kan waraanaa jira jechaa jiru. Akkasumas meeshaa fi keessattuyyuu wayyaa uffata raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gara 15,000 fe'anii gara Asmaraatti geessanii jiru. Kanaafi isaan immoo dhufanii loltuu Eritiriyaatii hiramanii loltuun Eritiriyaa isa uffatee gara waraanatti galaa kan jedhamu jira. Gama biraatiin loltuus garasitti fe'aa jiru jedhanii loltuu hedduu gara Asmaraatti fe'anii Asmaraadhaa Eritiriyaadhaa akka as ce'anii loltoota Eritiriyaatiin akka walitti makaman gochuutu mul'ataa jedhama. Kanaafi Abiyyi immoo biyya keessatti biyya alaatti kan inni ibsachaa jiru waraanni nuti Tigraay wajjin gaggeessaa jirru waraana keenya dhimma keenya keessaa isin hin galchu. Dhimma keenya keessaa galtanii araarama maalii jechuu hin dandeessanii. Hanga dhiittan mirga namaa hin ga'initti nuti naannoo Tigraayitti wanti gaggeessuudhaaf deemnu tokko seera kabachiisuudha. Dhimma seera kabachiisuuti. Lammaffaa immoo waan xinnoo sitti dabalanii jiru. Gaddaa dhimma seera kabachiisuu fi dhimma jireenyatti ህልውና jedhan sana ህግ ማስከበርና ህልውና jedhanii egaa dhimma seera kabachiisuu fi jiraachuuti jedhanii international community ofirraa dhorkaa jiru. Egaa Eritiriyaan erga keessa galteen booda Eritiriyaan harkifamtee keessa erga galtee ifatti Eritiriyaan waraana lallabdee jennaani waraanni suni in dhufaa kan yeroo sanaa wantichi waraana biyyoota lama jidduutti ta'u ta'a. Biyyoota lama akkasumas Suudaaniinis itti dabalamuuf deemaa jirti. Yoo kuni itti dabalamee jedhee United Nationiin tarii torban dhufu kana keessa taa'ee maaliif amma waan kun ammaaf obsaan bira dabarre jedhanii warri Eritiriyaa akkasumas international community'n waan kana nu haa beeku kun olaal akkas gochaa jiran jedhanii warri Tigraayis kanaan hin deebi'anii deebisanii garasitti rokkeettii kana misaayilii kana dhukaasuun isaanii waan hin oolle iddoo garagaraa filatanii rukutuun isaanii waan hin oolle kanaaf Eritiriyaan keessa galuun ishii hin oolu yeroo sana Eritiriyaan gaafa galte United Nationiin tarii torban tokko torban lama keessatti marii geggeessee isin lamaanuu dhaabbadha jedhanii achiin booda humni nageenya eegu international peacekeeperiin kuni daangaa Eritiriyaa fi Itoophiyaa jidduu yookiin Tigraay jidduu
galuu danda'a. Gaafa suni galee lola gara lamaan iyyuu hin dhaabsisu. Yeroo sana qalbii tokkoon Abiyyitti deebi'uu barbaadaa jiru isaanii waan istiraatejii akkasii baasatan fakkaata. Kanaaf kan isaan kana gochaa jiranii amma hanga danda'anitti Abiyyi daangaa irratti daangaa naannoo Tigraay kanaa fi karuma hundaan iyyuu ofirraa ittisuudha. Achiin booda garuu yoo kuni galee international community jidduu galee Abiyyiitti garagaranii Abiyyi gara offensiitti deebi'uu barbaadu fakkaata. Egaa kanuma wajjin waan isinitti himnu waa'ee misaayilii kanaa amma tokko odeeffachuu yaallee jirra. Akka dhageenyetti kana duraa Abiyyi akkasumas warri jeneraalonni Itoophiyaa wayyaaneen meeshaa waraanaa tokkoyyuu akka hin qabneedha kan isaan dubbachaa turanii. Baacaa Dabalees jeneraal Baacaa Dabalee bahee waan tokko hin qabanii rokkeettii hin qabanii rokkeettiin isaan qabanii jalaa fashalaa'eera jalaa kufee jira jedhee jira. Akkasumas Araarsaa Mardaasaa ajajaan humna qilleensaa biyyattii bahee rokkeettii wayii hin qabu. Rokkeettiin suni misaayiliin suni kan hojjetu asii siistama isaa daawunlood goonee jirra. Raadaaris siistama isaa daawunlood goonee jirra. Kanaafiyyuu dhagaa jechuudha waan tokko hin hojjetu jedhee jira. Egaa kana maaliif jedhanii jennee jirra. Otoo jennu iddoo kanatti otoo beekaa ta'anii of eeggannoodhaan dubbatu. Maaliif konfiidansiidhaan wanti dubbatamu homtuu hin jiru. Biyya lafaa kanarratti wanti qabatamaan dubbatamu hin jiru. Ta'us otoo of eeggannoon dubbatanii gaariidha. Garuu hin taane maaliif jeneraal akkasii sanarraa maalii akkasii kanarraa odeeffannoon qabatamaatu silaa kan baalaansi ta'edha kan silaa dhiyaachuu qabu. Egaa haala kanaan amma suni fashalaa'ee gaafa argamu sobduudha jedhanii jiru. Uummata biraa fudhataman argatanii loltuunis mataa isaaniitiin isaaniin amanan. Yeroo darbee rokkeettiin qaban jettanii misaayiliin qabdan jettanii kunoo nutti dhukaastanii kunoo nutti rukuttanii nu rukuchiistanii jedhanii jiru. Ammumaayyuu naannoo Amaaratti jechuu jalqabanii jiru jedhama. Gara bilchiginnaa Amaaratti homaan qabanii hin rukunnaa yeroo tokkotti rukunnee torban tokkotti Maqalee keessaa baasnee waan hundaa to'annoo jala oolchina nuun jettanii ture. Amma waraanaa keessaan baanetti nu geggeessaa jirtu jedhanii namoonni tokko tokko dubbachuu akka jalqaban keessaa dhageenya. Kuni maalirraa ka'ee jennee namoota tokko tokko gaafannee jirra. Namoonni kuni lafumaa ka'anii miti kan akkas jedhanii hin gowwoomanii jedhanii akkamitti gowwoomanii jennee gaafa gaafannu misaayilii kana assembil kan godhee fi iddoo sanatti kan dhaabe Chaayinaadha jedhanii. Chaayinaatu dhaabee Chaayinaan erga dhaabdeen booda yeroo dheeraadhaa fi naannoo sana to'ataniituma jiru ture. Yeroo walitti dhufeenyi isaanii hammaachaa deemu kana otoo warri Tigraay hin beekin Chaayinaadhaan walii galanii Chaayinaanii dizeebil isinii godhee jira jetteeni. Dizeebil nu godha jedhanii dizeebil isinii goonee jirra. Ammaanachi hojjechuu hin danda'u. Siistamni isaa akka hin hojjenne goonee jirra jedhanii dhuguma waraana ammayyaa kana keessatti amma keessattuu biyya gara dhiyaa kanaa fi biyyoota garaagaraa biyya guddatanitti amma waraana meeshaa gurguddaa hojjetanii nama baay'ee fixuu kanarratti baay'ee xiyyeeffachaa jiranii kuni meeshaa yeroon irra darbeedha jedhanii yeroo maaliif amma nama yeroo tokkotti nama hedduu kan fixu niikularii waan garaagaraa hin qabu amma xiyyeeffannoon isaa akka hin fayyadamne gochuudha. Nam fayyadama qaamni jedhe suni akka hin fayyadamne akkam goonee jalaa laamshessinaadha. Akkasitti jalaa laamshessinee jedhaniiti kan isaan yaadanii. Haa ta'u malee siistamicha Chaayinaan dizeebil hin goone. Chaayinaan dizeebil godhe jette malee siistama san Chaayinaan dizeebil hin goone. Lammaffaa ekspertiin misaayilii akkasumas kan waan misaayilii sanarra hojjechaa ture Tigraay keessa jira jedhanii lammii Chaayinaatii jedhanii biyyatti waamamee ture jedhan. Chaayinaa akka deemu waamamee warri Tigraay hin eeyyamnee fi achiin booda isaanii nu hojjedhu jedhanii dirqisiisanis kadhatanis meeshaa sana hojjisiisee meeshaa sana itti agarsiisee meeshaan sun akka hojjetu godhe. Kanarraa kan ka'e jarri of dagatanii amma
Bahar Daarittis dhukaasanii Bahar Daar rukutuun, Gondar rukutuun akkasuma Asmaraa fi iddoo garaagaraa rukutuun kuni naasuu guddaa itti uumee jira jedhama. Har'a akka laallutti orienteeshinii iyyuu dhabanii jiru. Waan godhan wallaalee akka duraa sana fokkoruu dhiisanii jiru. Hunduma caala immoo olaantummaa isaanii kennee jira. Yeroodhaafis haa ta'uu akkasumatti itti fufu waaqatu beeka. Ammaaf garuu gurri guutuun kan jiru namni guutuun keessattuu iyyuu warri Abiyyiin jaalanne warra Tigraay kan dhiifama. Warra Tigraay kan isaanii jajaa jiranii miidiyaa addunyaa guutuu waa'ee Tigraay rokkeettii kanaa fi misaayilii kana dhukaasuu ishiiti kan dubbachaa jiranii. Kuni keessattuyyuu loltoota Tigraay biratti konfiidensii mooraalii guddaa gaafa uumuu fi onnee guddaa uumu warra Abiyyiif lolanii raayyaa ittisa biyyaa jedhaman biratti rifaatii fi sodaa guddaa uumee akka jirudha kan nageenye. Egaa kuni akkasumatti itti fufuun waan boru laalluudha. Haa ta'u malee ammallee misaayiliin kunii fi dhukaan isaa kuni baay'ee mi'aa akka ta'ee fi yeroo dheeraan booda yoo waraanni kun hin dheerataa ta'e haalli waraanaa kun yoo deeggarsa gahaa argachuu baatanii bituufis itti fayyadamuufis itti ulfaataa jedhamee jira. Haa ta'u malee jedhu warri keessattuu waraana beekan kun akka himanitti baasiin isaa baasii jeettiidhaaf bahuu fi hin caalu. Jeettiinis boba'aan isaatiiyyuu waan garaagaraa isa opereet gochuun lammaffaa boombiin yookiin wanti isaan achirraa dhukaasan suni inni suni kanaan waluma qixaa kun iddoo tokko furguggeessuu yookiin dhukaasuu qofa waan ta'eef baasiin isaa hanga pileenii fayyadamuu sana hin ga'u jedhaniiru. Hundaafuu waraanni egaa hamaadha. Waraanni waan jibbisiisaadha. Waraanni waan ta'uu malleedha. Biyyattiin kun waraanatti qofaa qarshii meeqa baasteerti, meeqa dhabdeerti. Bara Haayila Sillaasee biyyattiin waraanarra turte Shaabiyaa wajjin wal waraansaa fi qarshii meeqa bahee waan tokko hin argatamin bu'aan tokko hin argamne kisaaraa malee Eertiraa dhabnee gara kisaaratti gallee amma bara dargiis akkasuma dargiinis otoo waggaa 17 sanii waraanarra jiraachuu baatte biyyattiin otoo mangistuun anatu beeka qofa ana malee namni jiru jechuu baate waraanni suni gaggeeffamuu baate silaa biyyattiin fooyya'uu dandeessi. Waan qabdu kana maallaqa waanuma qaban kana gara infraastrakchariitti jijjiiranii infraastrakchariin sunii fi jijjiiramni garaagaraa keessattuu guddina fiduu danda'a. Uummanni biyya sanaa hiyyummaadhaa bahuu danda'a. Bara wayyaanis waraanni garaagaraa geggeeffamee jira garuu haga saamaa an turee fi guddina biyyattii sanii hanga barbaadamu deemus baatu an duubatti hambisee miti jedhu. Amma garuu bara Abiyyi kana deebinee waraana biraatti waggaa lamaayyuu otoo hin turin waraana biraatti deebi'uun kun biyyattii caalaa rakkoo keessa qilee keessa galchaa diinagdee biyyattiis caalaa akka hammaatu akka badu gochaa jira. Kanaaf otoo irraa deebi'ee kan jedhu namoonni baay'een garuu Abiyyi kanaaf hin dhaga'u maaliif of malee nama hin dhaga'u. Kanaaf Abiyyi must go, yes Abiyyi must go. Abiyyi hanga aangoo sana irra jirutti Abiyyi agaddoo sana jirutti biyyattiin suni nagaa hin argattu. Jeequmsii fi walitti bu'iinsi kun akkuma itti hammaatetti tura. Maaliif namtichi aangoo isaatii jecha hundumaayyuu kan walitti buusu. Egaa erga kana jenneen booda gara oduu keenya sadaffaatti dabarraa. Oduun keenya sadaffaanii loltoonni Suudaanii 6,000 caalanii gara daangatti dhiyaatanii yookiin gara daangatti ergamanii jiru jedhama. Akka jedhamutti magaala xinnoo daangarra jirtu tokko qabatanii jiru. Suudaanii fi Itoophiyaan lafa wayii irratti yeroo baay'ee kan isaan wal lolanii lafti suni naannoo Gondar keessa jirti. Qonnaan bulaan Suudaanii as cehaniiti kan isaan yeroo baay'ee qotatanii. Akkasumas yeroo tokko tokko qonnaan bulaan Itoophiyaa naannoo sana qubatanii warra Suudaanii achirraa ari'anii lafa sana qotatu. Achi yeroo baay'ee achi deemuu as deemuun jira garuu baay'inaanii lafti suni Suudaanii harka akka turedha kan dubbatamu.
yeroo wayyaanee sanas bara 2012-13 daangaan suni gurgurame jedhanii Dammaqa Makonnin lafa sana gurgurate jedhanii dubbachaa turanii. Haa ta'u malee lafa sanaa booddeerra erga jijjiiramni kun dhufe maqaa kootti fayyadamanii ani akkas na godhan malee ani lafa sana hin gurgurree jedhee dubbachaa ture. Amma lafti suni qabamee jira jedhama. Lafti suni erga qabameen booda Abiyyi rifatee Suudaaniin maal taate akkamitti waan akkasii gootii jedhee Abdallaa Hamdookitti nama imala ergatee jira jedhama. Namoonni inni ergate kuni mootummaa Suudaaniitiin erga waliin dubbataniin booda mootummaan Suudaanii duunee argamnaa nuti lafa keenya irraa hin baanu lafa keenya qabannee jirra jedhanii jiru jedhama. Haala kanaan egaa walitti bu'iinsi Suudaanii fi Itoophiyaa keessa jidduutti uumamuu hin oolu jedhamee yaadama. Keessumaayyuu dheengadda gaafa Tigraayii isaanii Humaraa qabanne jedhanii dhufanii gara Humaraatti dhiyaatanii loltuun Tigraay rukutanii loltuu Itoophiyaa sanaa akka Suudaanitti baqatan godhanii jiru. Saniin booda Suudaaniinis gaafa Suudaanitti baqatanii meeshaa waraanaa keessan lafaa kaa'aa jennaani hin keenyu jedhanii loltoota Suudaanii wajjiniin akka walitti bu'aniidha kan nageenye. Kuni waan kana erga hammeesseen booda Suudaaniin ammaanachi meeshaa waraanaa qabatanii daangaa koo cehuun hin danda'amu jetteerti. Kanarraa kan ka'edha egaa baay'ee kan walitti bu'iinsa kana daraan hammeesse. Walitti bu'iinsi kun akkasitti itti fufee jennaan mootummaa lamaaniif iyyuu gaarii akka hin taanedha. Amma kan sodaatamaa jiru namoonni baay'een keessattuyyuu ogeeyyiin naannoo kanarratti qorannoo gurguddaa geggeessan akka dubbatanitti waraanni kun Suudaanii, Eritiriyaa fi Tigraay Itoophiyaa isaan kana arfan walitti buusuu wal waraansisuu danda'a. Akka jedhamutti egaa ammaanachi akka mul'atutti Suudaaniin lafaa kaatee otoo hin ta'in waan Abiyyi Tigraay irraan ga'aa jiru kun xooxxisa jedhu yookiin immoo miidhaan inni Tigraay irraan ga'aa jiru kun fakkeenyaaf bajata dhorkachuun kun bilbila irraa kutuun ibsaa irraa kutuun rakkoo garaagaraa irraan ga'uun kun sirrii miti jettee amantii jedhamaa jira. Kanaafi kuni waan seera qabeessaa miti hanga ta'u karaa nagaatiin fixachuu otoo danda'u karaa nagaatiin fixadhaa gargaarsa isinii goonaa isin araarsinaa jedhanii araara kanas waan didanii fi kanaafi uummata Tigraay wajjiniin dhaabbachuu qabnaa akka jechaa jiranii oduun tokko keessaa kan nu ga'an jiru. Egaa hagam akka dhugaa ta'e hin beeknu garuu wanti mul'atu waan sana fakkaata. Suudaaniin garasitti akka hiixachaa jirtudha wanti mul'atu. Lammaffaa immoo Misiraanis Suudaanii sossobaa jirti. Misiraanis Eritiriyaan kana keessa hin jirtu. Eritiriyaa gargaarsa Abiyyiif kenniti taananii nuti Tigraay gargaaruu qabnaa jedhanii Suudaanii sossobdee karaa Suudaaniitiin gargaarsa barbaachisaa galchuu fi akka barbaaddu kan dubbatamu. Loojikaalis immoo yoo Abiyyi dhaqee Eertiraatti hirkatee Eertiraa wajjiniin as waraana ta'e isaanis Suudaanii fi Misiraarraa yookiin Ijiptirraa gargaarsa argachuun waanuma jiru. Kana keessa egaa biyyattiin akka Yamaniitti kan deemaa jirtu. Yamanii keessa amma qaamni wal waraanu hin wallaalame. Gara tokkoon Iraan jirti, gara tokkoon Misiraanii, Yuunaayitid Arab Imireetiin, Saawud Arabiyaan isaan kun jiru. Isaan kunis achi keessatti wal waraanuu barbaadu. Baha Afrikaa keessattis intarestii garagaraatu jira jedhama. Intarestiin garagaraa kuni fakkeenyaaf Misiriin mataa ishiitiin Tigraay qabattee Suudaanii qabattee naannoo sana mootummaa Abiyyi dadhabsiisuu barbaaddi jedhama. Gama biraatiin Kwaataaris gargaarsa addaa akka gootu keessattuu Kwaataar kan namachaa jiranii ABO wajjiniin WBO wajjiniin walitti dhufeenya guddaa qabu jedhanii kan isaan hamachaa jiranii. Akkasumas Tigraay wajjiniinis walitti dhufeenya qabaachuu malti waan jedhu kaasaa jiru. Egaa kanarraa kan ka'e rakkoon kan uumamaa jiru wantichi intarnaashinaal ta'aa jira. Waraana idil addunyaatti ol guddachaa jira.
Kanaafi Abiyyi otoo waan beekin wallaalummaa isaatiin sammuudhuma ijoollee kanaan otoo ji'oopolitiksii naannoo sanaa hin tilmaamini waan kana keessa kan gale. Egaa gara oduu keenya gara dhumaatti deemnaa. Oduun keenya dhumaa gaafiin araaraa ammas itti fufee jira jedhama. Gaafiin araaraa kuni European Unioniin akka dhiyeesse isinitti himnee jirra. Jarmaniin isumaayyuu isarra dabartee gara United Arab Emirateetti bilbiluudhaanii ministeerri haajaa biyya alaa Jarmanii ministeera haajaa biyya alaa United Arab Emirateetii kadhatee jira. Akka Itoophiyaa akka mootummaa Abiyyi kadhatee araarri kun bu'u akkas ta'uu baannanii rifiijii hedduutu uumama jedhameera. Otoo jennu baqataanii har'aa nama 17,000 galee jira. Hanga galgala kanaatti namni 17,000 baqate jechuun biyyattii sana keessaa gara Suudaanii galee jechuun baay'ee hamaadha. Ganaa erga wanti kun waraanni kun erga jalqabe guyyaa 11ffaa isaati. Guyyaa 11 keessatti namni 17,000 bahe jechuun egaa guyyaa guyyaan yoo xinnaate nama 1,000 hanga 1,500 baha. Kana ji'a tokkotti hagam bahuu akka danda'u ilaala. Walumaa galatti egaa UNHCR'n akkasumas UNHCR'n naannoo miliyoona 15 kan eegaa jiru. Miliyoona 15 qaamni gargaaruu danda'u. Nyaata isaanii, uffata isaanii, sheeltarii bakka isaan jiraatanii kana kan danda'u mee eenyu akka ta'e ilaalaa. Akkamittis tarii waraana addunyaa lammaffaati asii ulfaataa ta'uu danda'a. Kunillee egaa afaan guunnee hin dubbannu. Waraanni hamaan hedduutu gaggeeffame kana dura Yugoslaaviyaa keessattis gaggeeffamee jira. Garuu dhumni isaa amma kan hunda caala nu gaddisiisu waraanni kun dhumni isaa hiika hin qabu. Dhumni isaa Tigraay haala kanaan deebitee biyyattii wajjin uummanni Tigraay waan jiraatu hin fakkaatu. Ibsaa dhabaa, boba'aa dhabaa, waan nyaatu, waan dhugu dhabaa, bishaan dhabaa, bilbila dhabaa, intarneetii dhabaa, waan isaan qaama biyyattii saniiti jedhanii isaan tilmaamsisu hin dhabu. Abiyyi ofitti qabu otoo hin ta'in ofirraa dhiibaa jira. Baay'ee ofirraa dhiibaa jira. Haala kanaan Tigraay dhiibuu kan jalqabe warra biraas hin dhiibu jedhamu. Warri biraas sodaa akkasii qabu. Kanaaf hunduma caala otoo dhaabbatanii yaadanii gaariidha. Amma isaan kan jedhanii yeroo sana isaanii miidhaa baay'ee geessisanii yeroo isaan bulchaa turanii maali jedhanii inni waan nama amansiisuu miti. Warri dhageessanoo jiraate. Duraan dursee gaafa Abiyyi dhiifama gaafatu wayyaanis dabalatee dhiifama gaafate. Wayyaanee in ilaallatu hin jenne gaafa sana. Dhiifamni kun wayyaanee in ilaallatu hin jenne. Hundumti keenya balleessinee jirra. Dhiifama gaafanne gaafa jedhanii wayyaanees bakka bu'ee warra OPDOs warra Amaaras hunduma isaanii bakka bu'eeti. Silaa waan gaafa sanii dhiifamaan qofa otoo hin ta'in otoo beekaa ta'e dhuguma waan kana itti dhimmoo ta'e wayyaanee keessaas OPDO keessaas Amaara keessaas eenyuyyuu haa ta'u yakka warri hojjate sun itti gaafatame. Warri yakkan hojjatin immoo addatti ba'anii achiin booda kan araarri waliigalaa bu'ee kan ce'uu qabnu. Sanaaf immoo yeroo sanitti nu gowwoomsee aangoo qabachuu hin qabu ture. Hunda caala kan barbaachisu yoo sanatti nama ta'e hundeedha waan kana jijjiirra. Akka isaan biltsiginnaa maalii jedhan kana yoo ta'e yeroo sanitti mootummaa ce'umsaati kan hundaa'uu qabu. Mootummaan ce'umsaa hundaa'e maaliif mootummaan suni mootummaa OPDOnis Amaarris Wayyaaneenis hundi keessa jiranidha. Hundumtuyyuu qixa itti gaafatamu kan qabanidha. Mootummaan sun jigee mootummaan ce'umsaa hundaa'e mootummaa ce'umsaa sana keessa hundumtu hirmaatee achiin booda waggaa tokko waggaa lama mootummaan suni hanga filannoon geggeeffamutti turee filannoon geggeeffame achiin booda mootummaan ummataan filatame aangoo fudhachuu qabaa ture. Sana hundumaayyuu nu gowwoomseeti Abiyyi gara aangootti dhufee haala sanaan egaa nu miidhe Abiyyi akkasitti nu miidhe Abiyyi. Miidhaa Abiyyi waaqni haa dubbatu malee uummanni biyyattii isaanii hin dubbatu. Hunduma caala akka namni tokko jedhee Abiyyi bara isaa guutu
biyyattii sana mootii yookiin mootota biyyattii sana bulchan keessaa akka Abiyyi gadi bu'aa fi akka Abiyyi tuffatamaan hin jiru jedhee tarii dargii wajjiniin wal simuu danda'a. Innumtu iyyuu Abiyyi jechuun mangistuu lammaffaadha. Waan biraa miti. Mangistuun tokko akkuma mangistuuti kan inni itti yaadu. Egaa mangistuu lammaffaadha yookiin dargii lammaffaadha malee akka namaatti akka mootii akka ummataaf dhimmu tokkotti nama yaaduu miti namni kuni otoo nama sanaaf yaada ta'e amma yeroo itti waraanan otoo hin ta'in yeroo hiyyummaa keessa koovidiin biyya fixee diinagdeen biyyattii du'e kanatti waraanatti galuu miti yeroo midhaan walitti qabatan kana haammatanii dhaatan kanatti waraana yeroo itti labsanii miti. Kun hundi hin taane hunduma caala immoo warra isa gargaaree asiin gahe warra isa gargaaree qeerroo kana mobilaayiz godhee geggeessee istiraateejii baasee asiin gahe mana hidhaatti fixee ofii isaatii nama jijjiiramaati ofiin jechuun kun waanuma hin mallee ture. Egaa nama hin yaadne nama abbaa irree waan ta'eef homaa irraa eeguu hin dandeenyu. Kanaafi oduun keenya har'aa kanuma waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa fuuldurattis oduu garaagaraa akkasuma barbaanne isin biraan geenya filannoon keessan yeroo hundumaayyuu simbirtuu miidiyaa haa ta'u simbirtuu miidiyaa dhaggeeffadhaa simbirtuu miidiyaa sheer godhaa namoonni tokko immoo yeroo baay'ee keessan oduun jira isin eegaa jirra warri naan jettanii galatoomaa egaa waan isin akkas na jajjabeessitaniifan yeroo baay'ee hamilee argadhee halkaniin silaa rafuu kan qabu oduu kana isinii dhiyeessaa. Akkasumas egaa kitaabota kana bitachuu hin dagatinaa kitaabota biraas hin qabdu kitaabonni kun jiru kitaabonni kun jiru kanaafi bunnis jira instaantii yoo barbaaddan akaamaa yoo barbaaddan akka barbaaddanitti akaayis isinii dhiyeessina yeroo dhiyoo keessatti akaayii ajajachuu namoonni qorsoo jaalattanii buna wajjiniini akaayis isinii dhiyeessina qabna isas ajajachuu dandeessu waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa nagaan bulaa